namni kudha tokko mana waliin bahee yoo sagal maraatee tokko nagaa ta'e akkam goote yoo carraan kun ka akkana hun si gahee gaafin kun irraa utaalu. No. Allah. That's what very good, man. That's what very good, man. Huh? I don't believe it, nigga. Bara jaalala warraa sin jiran jiru, jaalala hiriyaa sin jiran jiru waan. Jaalala friendii tan teetiif anjiraami ka dubartii jaalala keessa. Kan dhiiraaf dubartii? Yeah. Amma na dafqisiisu. Love. Dhugaa dubbachuu fi gaafiin ulfaataadha. Namni kudha tokko mana waliin bahee yoo sagal maraatee tokko nagaa ta'e akkam goote yoo carraan kun carraan akkana hun si gahe. Tokko mana baatanii sagal maraatanii tokko hafe akkam gootamee carraan akkana yoo si gahe. Namni ate obboleeyyan jettu hiriyaa jettu waliin biyyaa baatee si biraa maraata. Si bicha todda hafe. Yoo carraan hun si gahe akkam goote. Dhugaa dubbachuu fi gaafiin ulfaataadha. Waliin maraachuudha ka. Wallahi lazimi kuni gaafii kiyya. Deebii anaaf illee jechaadha. Waliin maraataa jecha. Carraan biraan jiru. Yoo ati nagaa taate hin maraatta. Yaa inni nu si maraacha. Sana arguunu jechuudha. Sun dhugaa ta'e jechaadha. Mee gaafii lama ofumarraa haasetiniin gaafii uummata gaafataa dhusaa gaafa akkuma nama kaanis rakkoo qaba. Rakkoo tan qaba. Okay Abdul. Atamma nama guddaadha. Jaalala wata waggaa meeqa eegale? Jaalala kan hin eegale dhugaa dubbachuuf sirriitti yaadadhu garuu yeroon elementarii irraa gara sekondariitti ce'u natti fakkaata. Kutaa 9. Akkam ture jaalalli awwalaa? Jaalalli awwalaa bareeda agaarraa walumaan jirra. Oh isaan wajji si wajjini? Waaw! Waggaa meeqa ce'a? 20 ol. Respect sinjeleera wala lazim baay'ee galatoomii Abdoo wajjin isin haajira su haga dhumaatti galatoomii kan wajjin isin haajira galatoomii nagaafadhu wanta feete nagaafadhu deebii beekee koombe yaaredo namni kudha tokko mana waliin bahee yoo sagal maraatee tokko nagaa tahee akkam goote yoo carraan akkanaa kun si gahe nama kudha tokko mana baate sagal si biraa maraatanii tokko nagaa tahee tokkoon sun immoo si obboleeyyan jaalattu hiriyaadha si galee best friend yan keetiif akkuma obboleetti ka jaalattu jechaadha. Sagalaan si biraa maraatan si bicha todda hafe. Akkam taate yoo sanuu Saharaa keessatti ilaale bakka nyaan hin jirre bakka dhugaatiin hin jirre. Faas hin jedhe yaareedu faas hin jedhe. Akkam taate san akkana fa'aa qabdee tuttu. Duukaa maraadha ka maalan godha? Duukaa maraachuudha ka maal goota ree? Oh my god. Dua marata. Marreka. Yo mi akkam fa'aa waasin jedha si fakkaate ummanni maraate kun waan akkamii fa'aa waasin jedha si fakkaate. Wanta jedhamoo? Yaa. Akkan jedhu feeta wanti warri waan. Wanni yaa warri sun akkam fa'aa waan jedha si fakkaate. Lakkin godhu nama maraatu. Ani si taa fakkaatu namni maraate ana amma si hojii yoo maraadhu taate si biraa maraadheete fayyaa taate. Ilaalee ni fayyada. Atake. Kunoo nama maraatuun akkeessu. Okay shi. Dhaggeeffadhu namni maraatuuni biyya keenya maraatuu jedhu garuu namoonni tokko dhuguma dhukkuba qabu kanaaf nama dhukkubsatee akkeessuun gaarii natti hin fakkaatu. La dhukkuba sun taane maraachuu maraatuma dhugaa shuweedhanii ramma. Maraatuu akka kee jechuu keeti. Yaa maraatuma. Yoo so hundi keenya. Yoo maraatuu akka kee ta'ee si duukaa maraadha. Okay shi soona taate duuba baraataami. Okay jaalala wata waggaa meeqa eegalte? Maaloo? Jaalala wata waggaa meeqa eegalte? Kana jechuun jaalala. Yooma wata umrii kan kee kameeqa jalqabe? Kana jalqabe moo? Yaa. Maasi gashi. Dhugaa wata waggaa meeqa? Amma yoon 15 jedhe ati 14 jetta. Aan rakkoon qabu. Yoon 12 jedhe ati 11 jetta. Kanaaf waan tokko iyyuu hin jedhu an. La jechuun dirqama. Ani interview nama godhee akkana hin danda'u jechuun hin jiru. Saniifuyyuu dirqama waggaa meeqa ta'e jaalala eegalte? Jaalala moo? Eegan dhaladheeti. Jaalala bara jaalala warraa sin jiran jiru jaalala hiriyaa sin jiran jiru waan jaalala friendii tan teetiif anjiraami ka dubartii jaalala keessa. Kan dhiiraaf dubartii? Yaa. Amma na dafqisiisutti. Love. Inni kuni jaalala sokkoffaa isa jalqabaa dhossaan godhu.
Kanaaf waa'ee kana bakkee baaseen dubbadhu. Maaliif duraanii jaalala koo isa jalqabaa gaafachuutu narra jira. Bakkee baasee himuu nan danda'a jedhee gaafachuu qaba. Okay, rakkoon qabu. Maaliif dubbii nama lamaati. Dubbii nama lamaa immoo calma jettee bakkee baaftee namatti hin himtu. Okay, erga biriifaate jettee rakkoon qabu garuu waan si gaafadhu jira. Jaalalli yeroo dhuunfa. Okay, dhuunfaa ta'u. Okay, ishi jaalalli yeroo waraana sun akkam ture? Dhugaa yaa. Okay, jaalalli jalqabaa akka yaadutti rakkisaadha. Maaliif akka wallaalaa keessa galta. Si galaa? Utuun beekini nageessa iddoo tokkooti. Namoonni waa sitti himuu akkasittiin deemuutu irra jira. Akkas ta'a. Abbaa fi haadha irraatii ilaalteeti wanta dhageesseeti ilaaltaa. TV keessaa wanta argiteeti akkas ta'utu irra jira jetta. Akkuma biskiliittaa yaabbattudha. Yeroo jalqaba biskiliittaa yaabbattu kufaati baratta. Jaalallis akkasi. Amma ani umriin koo waggaa 52. Waggaa 52 iyyuu wanta hallee waa'ee jaalalaa fi waa'ee isa bira jiru hundumaa waggaa 52 iyyuu wanta hundumaa hin beeku. Kana jechuun jireenya guutummaa barachaa deemta. Akka yaadutti walakkaa jireenyaa yeroo ijoollummaa yeroo ati dardara taate barachaa deemta. Yeroo jaarsa taatee dulloomtee jettu immoo isa baratteeti dhimma itti baata. Mee gaaffiin si gaafadhu gizee takka walirratti tachi gootee akka na deebistu barbaada. Jaalalli yeroo awwala hankeessuun jechaadha kan namni ati jalqabaa jaalalli kan kee jalqabaa suni akkam ture bareeda ture moo jechaan seeraan bareeda ture moo geet oda zeer very deebiinsaa fuula koo keessa jira. kanachaan zeer jechaan akkasuma hidheetti waa yaaduu fi kanaafuu yaaduu kee baay'ee galatoomis cinqeera na fakkaata. Nan cinqine garuu wanta hin jedhuuf wanta hin jenne beeka argite. Kanaaf kun wanta nama lamaati bakkee baaseen himu. Okay, gizee takka yoo waan si gaafa gizee takka na deebistaa? Jedhi. Jaalala jechuun siif maali? Jaalala jechuun siif maali? Ta'a dhumatti deebiin. Jaalalli jechuun hundumaa jechuudha. Wanta hundumaa jireenya keenya walitti qabudha. Jaalala malee jireenyi homaa. Kanachaan of English. Life without love is nothing. Love with love my love. Oromootaas nan la kiyya rakkoon qaba kiyya obbolummaa na jaalatte hinola kana hana faare. Ayyeeshi yaaduu kee baay'ee galatoome oroo kiyya. Mee yeroo laatu maqaan kee? Sala. Okay, Sala. Nama kudha tokko mana waliin bahee yoo sagal maraatee tokko nagaa ta'e akkam goote yoo carraan akkana honsigee. Nama kudha tokko mana baatee martuu maraatanii sibicha toofe akkam taate am yoo carraan akkasuun saanuu saharaa keessatti hin jiraa waan nyaatu hin jiru jarattiin tun Sala. Sila qabtee faa dhuftee isfaa asirratti nama sagalee ana faan dhufteetiin jiwu si gootiin jiraa. Hin jiraami. Waliin maraadha. Mee maraatuma akkam hojjaa maraata? Yoo jira zaa'u kan jedhe. Osaan hiyyeedhaan ati illee hiyyeettaan. Okay, Sala. Jaalala otoo umrii meeqa eegalte? Dhugaa dubbachuudhaaf jaalala wayita umrii 16-17 akkasii jammara. Ka dhugaa. Ka dhugaa otoo umrii meeqa eegalte? Yaa. Otoo umrii? Waggaa 16-17 akkasii. Otamee otoo wal eegaltu sana akkam gootameetti sana? Wayita si arguun jechuun onneen tun duu na jetti. Waan biraa fa'aa waan akka faasii mul'isa. Biraa immoo isin beetee mana bursaa keenya keessaa yuunifoormii adda ta'e qabdi ture beetee. Anaa wayita boqonnaa baanu. Takkittiin argaan beetee wayita si arguun yuunifoormii isa wayita onneen tiyatuun duu na jetti baqqaan sooraadhaa. Kama jedhe kana tooladha. Minaan fa'aa jedha. Akkama gootee garuu meetti san jechaan waliin jiraatan jirtani? Gaaf tokko bakka qaxaroo ol qaxarree. Nama maaloo jechaan sa'aatii bareeda ture jechaa. Sa'aatii ajaa'iba ture banaa yeroo akkana. Mee waanuma amma itti kan Ingiliffaan gisee ta'e. That was very good, man. That's what very good, man. Huh? I don't believe it, nigga. The candlelight of the night. The candlelight of the night. Very nice. Good boy and good night. You too, good boy. Okay. Mee yeroo walaxaa maqaan kee? Maqaan kiyya Saaddoo Abdul Jalil yookiin Saaddoo Art jedhama. YouTube qabaa baazawee YouTube isaa maal? Saaddoo Art jedha. Saniifuu deemaatanii subscribe godhaa wantoota fakkii akkana kaasaa fakkii anumaa kana akkana dhaabeen kaasa. Amantaan nama waatanii deemaatanii daawwadhaa Saaddoo Art linkii yaala isin ka'uu danda'a seentanii daawwachuu dandeettanii. Saaddoo namoonni kudha tokko mana waliin baatee yoo sagal maraatanii tokko nagaa ta'e akkam goota yoo carraan akkana honsigee nama kudha tokko marjiin mana baate martuu si maraatan kudha sanuu jechaadha si balaa maraatanii jechaadhaan jiraami si bicha toddaafe
Jarattiin tun faas bakka jiraami halkan faa kaatee chaatti raftaa nagaa qabdami jarattiin maraa turaa dhaftee gachi faasi gooti akkam gootame carraa faasi. Inni ulfaata. Silaa jarri laan maraataadha ittiin illee jira maraataadha. Yaa maraataan illee kafayyaa qabu maraataadha. Kafayyaa qabu illee jira maraata waan jedhuuf anuu maraadheera. Kanaafuu maraataa caa. Yaa beekama. Okay yaa wolo. Jaalala mee wata waggaa meeqa galte? Jaalalli maa inni? Jaalalli jechaan love. Dubartii tokkoo fi dhiirri takka waliin taphatee wal yaadee waan akkasiin fa'aa jaalala jecha. Jaalala maatii jaalala. Jaalala hiriyyaa jaalala dubartii jaalala fuudhaa. Jaaladha hin beeku. Na. Dhaggeeffattoota keenya kun qophii riidii maangaan kush ani ammaaf jaaladha hin beeku. Ammaaf miteera. Ammaaf son taane jaalala yeroo walaa umrii oota waggaa meeqa jaalatte jiruu tante keessatti. Gaafiin kun irraa utaalu. No. Allah. Jaan kan elementary ta'uu danda'a. Simmeetii oota jaalala sanii naaf immoo barbaada. Okay amma waggaa 18 waan guutaniif jaalala hin jalqabne hin gasalaan. Adeemnu bakka. Adeemnu. Waggaa meeqa? Kudha ja'a. Osoo tana deessu tabiraati na dhufte. Waggaa 17 barsiideen kiyya jette aanu keessa. Oromoo hiriira baanu. Wallah hiriira baanu. That's very very nice. Mee kam dhugaa saaddo. Jaalala oota yeroo wala waggaa meeqa si qabe? Kana qabe immoo? Yaa. Gaaf waggaa iskuulii jiru. Akkam ture jaalala? Akkuma onnaa kana akka marfee hin fungi waraanatti ogarte akkasii godha. Oota si argitu waan akka mee oota si argitu faan jiraami oota siin dhuftee si afuufaa deemtu hin jiraami oota siin taattu hin jiraami bakka oota siin faa dhuftee tiniin saaddoo sin jetto faa waan akkamisa dhagama. Ani garuu isin beeku ni bara. Jechuun ermee umrii faayirejii waan ta'eef malee ebalu hin jenneen jechuun sitti beesaa miree kunu. Jechaan sitti abeessu malee nama tokko bara son beesoo akkana jaan argin jaalatu hin dandeenye. Jaaladheen beeku ni ridi. Ani waggaa 18 kunni. Bakka kam dhugaa sin jedhaa rasaa dhoobaan naati naa deebis. Kam dhugaa sin meetii jaalala sana naa deebis. Gaaf waggaa 25. Amma jecha. Yaa. Amma si qabee jaalala. Amma na qabee yaa. Akkam si godhame? Dhiisika. Nama haadhuma jaalallee haati gabaa deemtee jala turte agartee akkas na godha. Yoo si argitu waan akkamisa dhagaa? Na dhaha ta'unnee na dhaha. Na dafqisiisa. Vibrate godha waaqaan jiraamti. Jaal dhugaa yoo nama qabe akkana jechaadha. Ga'oota wala keessa seentanii laayifii jammartanii jiraami jechaadha. Onneen tun bahuu deebuu. Okay bro kiyya baay'ee galatoomii ol faadhu waan uummata Oromootiin jecha barbaadu yoo jiraatu. Egaa Oromoodhaan wanni jedhu takka hin jiru yuutubaroota afaan Oromoo irratti dalagan hunda isaaniitu jajjabeessaa riidii maangaan kush waggoota 2 3 4 caala dalageetiniin hanga ammaa hanga isaan malu gaditti hirmaannaa guddaa hin argannee hawaasa bira. Subscribe share godhuudhaan jajjabeessaa ol guddisaa yuutubaroota habashaatii wal qixxeessaa yoo danda'ame sanii ol godhuuf yaala galatooma subscribe godhaa nagaa. Dhageetanii jirtanii baay'ee galatooma atillee baay'ee naa galatoomii saadoo kiyyaa iyyee shilafi. Mee yeroo walaa maqaan kee? Yusuf. Okay gaafii taksii qabaa gaafii takka bichaadha. Ayyee. Annas maal jette beektaa gaafiin namni 11 mana waliin bahee yoo 9 maraatee tokko nagaa ta'e akkam goote yoo carraan kun ka akkana hun si gahee. Nama 11 mana baate. Ayyee 9 maraatanii. 9 maraatanii tokko hafanii. Akkam gootamee osoo carraan kun akkanatti ga'e Saharaa keessatti seeraan nu jechaadhaan jiraami. Martu si biraa maraatan hiriyoota akka ati bakka an jiraami akka obboleessaatti jaalattu si biraa maraatan carraan akkana kun osoo si ga'e maal gootaa? Yoo danda'e fuudhee deemaa yoo dadhabee achumatti waan jarri taate waliin ta'a. 9 si biraa maraatan jechaan barachoo mana akkana faasilaan Yusuf juuntaa jedhama. Dhiisee deema. Wallaahi nama 9 cooman obboleeyyan nan deemu. Laki hojumaan maraadha. Akkana. Okay wajjin maraata. Okay Yusufo mee jaalaloota waggaa meeqa eegalte? 99 kutaa 4 ta'ee. Akkam ture? Kaajaa'imaa ture. Akkam faasi godhaa ture? Na sirbisiisa. Dabdaabbee kana na barreessiisa. Echaan kun school life dha. School life dha. Okay Yusufo kiyya baay'ee galatoomii. Let's go.